amma fakkeenyaaf lakkoofsa 55 kana yooniif tokko jaarsa jennee fudhanne tokko ammoo jaartii jennee fudhanne lakkoofsi 55 kana biraa tokko ka'ee lakkoofsa 4 bira dabala. Hoggaa lakkoofsa 4 bira dabale lakkoofsa 4ffaan jaartii lammaffaati yooniif jenne haala san yoo oofne masaanuu jaama. Tasanduuqa xiqqaa warqeen keessa jirtu san bantu isii ati naqamtu tana keessa jirtu hundatti yaaleetiin dadhabe. Dubartiin takka heerumtee mi'aa jireenyaa jaarsisii wajjin dhandhamu jirti yooniif jenne obboleettii isii osoo heerumtee mi'aa kana hin dhandhamin mana isaanii tiraazii xiqqabdee raftu sani akka jaarsa isii kana heerumtee jaartii lammaffaa taatee fi mi'aa jireenyaa tana isii wajjin qooddatu halkan tokko isii bira rafee halkan tokko isii bira rafu hin feetu jechuu kopuma isii dhandhamuufi. Warqee san fudhadhee baduufi miti naamani kan qulfeena jalaa jabeessituuf maali yeroo takka takkaan suuraa ala ka'eetuma akkuma namoonni tokko mana namaa jala laqanii suuraa kaanii kun alhamdulillah asirra geenye jaanii suuraa posti godhanii nuun dararan kanattiin anis goota suuraa posti godhee kun alhamdulillah wanti yeroo dheeraa lafaa ture kun na harka geesse jeetumaan posti godhuuf malee waan biraateef miti akkasin eelaan qabate na qabate. Biro maal taateeti hidhamte barra ni hidhamuu kee tokko qabu amma waan taraan dhagee. Biroo kiyya funyoo meetira 3 ta'atte jaannitti barra akka armaan na hidhanii duru murtee nan murteessanii. Biroo kiyya funyoo meetira 3tiif jecha akkamitti si murteessan waggaa meeqa si murteessan silaa? Meedhiisi biroo kiyya waggaa 2 guutuu na murteessanii funyoo meetira 3tiif jecha. Ajaa'ibuma dhugaa nama ajaa'iba funyoof jecha kan waggaa 2 guutuu si murteessan ajaa'ib. Biroo kiyya funyoo qofa sitti fakkaatee kan waggaa 2 guutuu na murteessaniif sababni biraatis jira maal seete funyoo meetira 3 san gubbaa bara fiinxa sirraa dibicha tokkotu jira laal sangaa sani kan waggaa 2 na muree malee funyoo haada bichaan seeyin kan waggaa 2 guutuu na murteessaniif funyoo san fiinxasii gama sirraa sangaatu itti hidhamee jira ayyee. Barattoota ani barsiisaa maatisiitiin jaama barnoonni keenya kan guyyaa irraa gatii xaa barbaaduudha wannin jee isiniif gala. Nu golee barsiisaa gatii xaa jechuun garuu hiikkaan isii maali? Gatii xaa barbaadu jechuun lakkoofsa hin beekamne barbaadu jechuudha. Yoom nu barsiifte barsiisaa lakkoofsa hin beekamne jechuun kiyya bara lakkoofsa jijjiiramaa jechuudha. Lakkaa nama qofaa miti lakkoofsis ni jijjiirama. Ati tana jetta ganaa bireeditti anu keessatti masaanuu lakkoofsaa hunda barachuu teessa gurbaa. Dubartii yeroo jaarsi jaartii biraa irratti fuudhee masaanuu jaama. Lakkoofsi ammoo hool fakkaatu abba 2 gizaa ol bira barreessee masaanuu walii jaama. 2 yeroo jettu maal jechuu barbaadde? Fakkeenyaaf amma 55 yooniif wal bira barreessine isaan lachuu 5 wal fakkaataniimi kanaafuu isaan lamaan kun masaanuu waliitti jechuudha. Laal maal seeti osoo akkas hin taane masaanuun lakkoofsa 5 lakkoofsa 4 gurbaa. Amma fakkeenyaaf lakkoofsa 55 kana yooniif tokko jaarsa jennee fudhanne tokko ammoo jaartii jennee fudhanne lakkoofsi 55 kana biraa tokko ka'ee lakkoofsa 4 bira dabala. Hoggaa lakkoofsa 4 bira dabale lakkoofsa 4ffaan jaartii lammaffaati yooniif jenne haala san yoo oofne masaanuu jaama. Jalqaba irratti ati masaanuu jechuu hiikkaan isii ta dhugaa siif galtee. Masaanuu jechuun nama waan ifi jaallatu obboleettii fi hin jaallanne jechuudha. Akkamitti barata? Amma dubartiin takka heerumtee mi'aa jireenyaa jaarsisii wajjin dhandhamu jirti yooniif jenne obboleettii isii osoo heerumtee mi'aa kana hin dhandhamin mana isaanii tiraazii xiqqabdee raftu sani akka jaarsa isii kana heerumtee jaartii lammaffaa taatee fi mi'aa jireenyaa tana isii wajjin qooddatu halkan tokko isii bira rafee halkan tokko isii bira rafu hin feetu jechuu kopuma isii dhandhamuufiiti. Namni akkas ta'uus lakkoofsi duubaa akkasi. Lakkoofsi akka namatti waa masaanuun jibbu masaanuu fi ni jaalataa nan jigaa barsiisa. Hundaafuu hidda guyyuma geesse salaataniiti. Gaafa mata duree masaanuu lakkoofsaa geenye gaffa geenyaan baranna. Gaafa sawwanni hundinuu adda sii baati. Tolee barata. Barsiisa yooniif naa fayyamte gaafi takkaan si gaafachuu barbaada. Barata bireediin tunis bireedii jaaffaadha waan ta'eef ni beekta lafti teenya ni hawwiti. Kanaafuu guyyaa itti aanu qabattee nuuf naa dhufte gaariidha yeroon tun yeroo mareedha waan ta'eef. Waan ati hin beekne sin gaafadhu bartaanuma ati beektuun si gaafadha. Akkas jennaan barataa laal wanni beekuu qabdu. Yeroon yuunivarsiitii barachaa jirutti maatisii fideetiin keemistirii fidee baayoloojii fidee fiiziksii fidee ingilish fidee barnoota hunda isaaniitu istaatiksiis fideetiin yuunivarsiitii ba'e.
waan gaafii tanatin beene si gaafadhaa tanatin beenu sin gaafadhu jettee natti ajjamtu hin qabu gaafii barbaadde gaafadhu. Sanuu barnoota hundee eefidee ati barsiisaa hin taatu barsilaas waan biraa taata malee. Ani barsiisummaa bari dirqamee osoo hin ta'in fedhii tiyyaanin baradhee yuunivarsiitiidhaa bahe siif galaa miti barata. Kanaafuu gaafii sin gaafadha naan jette san itti fufi siif deebiseetiin sitti agarsiisa. Akkas taatu afaan Ingiliffaatiin gaafa waraabessi kutee sareen dutti jechuun maal jechuudha? Barata wanni si ajaa'ibu an akka ati gaafii tana gaafachuu deemtu ani akkanumatti hin beekas keessatti. Akkas taatu barsiisaa maatii si osoo hin ta'in raayidummaadha baratte gaa. Ani gaafummaan hin baradhe jettee mataa kee jalaa haaddattee dhuftuun si beeke barataa kashilabbee akka taate. Gaafuma na dhibde si gaafachuu koyyaatu yaa barsiisaa akkas lolchiisaati. Usnurraa duriyyee wayii. Barsiisaa atis beekumsi qabdu kuni barattee dhufte malee waa beekumsa uumamaan rabbiin si kennee miti. Kanaafuu wallaalli qaaniin qabu waan takka wanii lolaan naaf deebistu hin jirtu hin beekoo naan jettees useetumaan deemu malee waasillee na ajaa'ibu akkatti lolin itas gabbaa'e. Ani wallaalee osoo hin taane gaafii akkanaa ati na gaafachuu keetiitu na lolchise. Silaani beektatee suuta tasgabbiidhaan naaf deebista malee lolaan naaf hin deebistu. Ni hin beekanaaf gala gaafii xiyya akka lolaan firaa biloo godhuu deemtu. Akkas taanaan siif hin deebisaa dhageeffadhu. Gaafa waraabessi kutee sareen dutti jechuun afaan Ingiliffaatiin maal jechuudha jettee na gaafatteemi. Dhageeffadhu. Waraaboo is go, dog is Jaalalleetoo mee dhugaa isaa natti himi haa jalqaba guyyaa na jaalatte akkamiin agartee na jaalatte? Jalqaba guyyaa sarke gaazexaa irratti maqaa fi suuraatii arge hoggaan gaazexaa lafaa fuudhee ilaalu akka lootariin si ba'e gaazexaa gubbaatti barreeffamee jira suuraan keetis achuma lootarii gubbaa jira achumarraa wulii si argee si jaaladde. Way anuma jaalatte yaa dhala lootarii. Gaazexaa irratti akkuma maqaa kiyya gartee lootariin naa bahuu arkiteen jaalattiin irraa si qabdeemi? Haay yaa jaalallee lootarii baratuli maaliif si baase maqaa kee lootarii jeetiin si hamaa maqaa biraatiin si yaamu yaa dhala tombola. Gurba an amma deemuufin jedha isaan hojittis naggeera. Kanaafuu ati mana kana sirriitti akkuma duraan eegdutti to'annaa keetis jabeesi dhiyeenya kanaatuunis jajjabaataa jira waan jaaniif sirriitti to'annaa ta'e akka gaariitti yoo ni fayyadee mindaan katilee siif dabalamuu danda'a. Saniifuu eegumsa kee haa akka duraan itti jirtuun caalchisitee itti fufi jabaadhu eeginsin ja'a. Abshir kabajamoo narra dhiisituun dalagaatii yaanaatu afaan beekaa akka ajaa'ibatti anaatu beekaa akka hattu mitiitiin namni karaa kanaa hunda barree godhetiin eegaa akka ajaa'ibatti eenyu karaa kana dabree akka isin adda beekuu dandeessanitiin sirriitti eegumsa qayyatti cimsaa garuu immoo xiqqisho waan si gaafachus du'adda takka jira laal maal seete? Waggoottan shanguutuun si wajjin hojjedheen jira. Kun hanga ammatti illee manuma keessa hin hojjechaa jira. Dogoggoroota akka malee nuti xiyya sirnaan akka gaariitti hanga ammatti si wajjin hin hojjechaa jira. Garuu ati hanga ammatti na amanuu hin dandeenye. Amantaan irraa hin qabdu. Gurba akkamitti kana ittaatummaanuu kun ogaa hanga ammatti si amaneen jiru. Si amanuu kana alaa kan barbaadda. Moo waan hin dalaguu fi bakkaan ooluu fi namaa wajjin hariiroo qabu hunda takka takkaan akkasitti barbaadamu maali? Hayi atummaanuu kabaasaatiiwu si amanuu keessa qulfii mooraa qofaa miti qulfii mana guutuu si bira dhiiseetiin deemasi kennee takkaatiin qulfii gibbii malee qulfii mana qolloofadhee deemee ni beeka ajaa'iba qabda boo. Lakkii kabajamoo dubbiin akkanaa miti yoo qulfillee qulfii hunda sina kennitee deemta garuu immoo ta sanduuqa xiqqaa warqeen keessa jirtu san bantu isii ati na kennitu tana keessa hin jirtu hundatti yaaleetiin dadhabe. Ajaa'iba gurba har'a inumaahuu jetteeti qulfii sanduuqa warqee qabduun hundatti ilaalee keessaa dhabe jettaasa. Hahaay woo kanuma baasaatiiwu ani mana eegin sinjee malee mana naafatta ishee eenyuun sinjee qulfii sanduuqa warqee bantu yoo si kenne akkam goota. Kii kabajamoo qulfii tana fuudhee akka biraa godhuuf miti yookaan haatuuf miti bar. Anis akkuma nama tokkottiin yeroo takka warqee sanas baasee suuraa hojjetee alhamdulillah kun as geenye jee feesbuuk irratti poosti godhuuf malee waan biraatiif sitti hin fakkaatin kabajamoo anammallee amanamaadha manni keessan mana kiyya akka ajaa'ibatti eegaa akka nama mana ifee eegutti ani warqee san fudhadhee baduuf miti naamani kan qulfeena jalaa jabeessituuf maali yeroo takkaan suuraa ala keetuma akkuma namoonni tokko mana namaa jala laqanii suuraa kaanii kun alhamdulillah asirra geenye jaanii suuraa poosti godhanii nuun dararan kanattiin anis goota suuraa poosti godhee
Kuno alhamdulillah wanti yeroo dheeraa laffaa ture. Kuno na harka geesse jeetumaan posti godhuuf malee waan biraatiif miti akkasin eelaan qabate na kabajamo. Akkas taanaan siifin deebisaa dhageeffadhu. Gaafa waraabessi qotee sareen dutti jechuun afaan Ingiliffaatiin maal jechuudha jetteen na gaafateemi. Dhageeffadhu. Waraaboo is go, dog is akkuma nama tokko tokkottiin yeroo takka takka warqee sanas baasee suuraa hojjetee alhamdulillah kunoo as geenye jee Facebook irratti poosti godhu.